Halo, akkam jirtu hordoftoota YouTube koo hundaaf nagaa rabbii isiniif haa baay'atu. Nagaadha. Guyyaa har'aa wanta bareedu tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Innis namni tokko akkamittiin afaan Oromoo yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa adda addaa Feesbuukii, Tiwiiterii fi akkasumallee Telegiraamii adda addaa irratti, Inistaagiraamii adda addaa irratti sheer ta'aa jiru argitu jedhee yaada. Achirratti amma afaan Oromoo gara Googiliitti galchaa jirra. Namoonni adda addaa dandeettii isaanii waan qabaniin waan danda'aniin hanga beekumsa isaanii kontribuut gochaa jiru. Akkamiin afaan Oromoo afaan Googilii gochuu dandeenya kan jedhudha. Akkuma isin beektan afaanota hedduu Afrikaa keessa akkasumas Itoophiyaa keessa jiran keessaa afaanonni afaan Amaariffaa akkasumas afaan Affaar afaanonni baay'een isaanii afaanonni baay'ina uummataa hanga keenya iyyuu hin qabne baay'een isaanii afaan Googilii godhatanii jiru. Nunis akkuma isin beektan Googilii irraa waan baay'ee sirchi gochaa oolla, waan baay'ee barbaadaa oolla, waan baay'ee itti fayyadamaa oolla. Kanaaf dirqama afaan Oromoon Googilii irra galuu qaba kan jedhuun namoonni baay'een yeroo isaanii gubanii aarsaa godhanii irratti hojjechaa jiru. Kanaaf isinillee hanga dandeettii keessanii namni afaan Oromoo dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu danda'u kamillee as keessatti hirmaachuu akka qabudha kan inni isiniif wanti jedhu. Kanaaf yeroo ammaa kana kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe akkamiin namni tokko Googilii irratti kontribuut gochuu danda'a afaansaa waan danda'u. Woordii haa ta'u, seentensii haa ta'u, waan barbaade himas haa ta'u, jechas haa ta'u, waan danda'u tokko kontribuut gochuu akka inni danda'u akkamittiin gochuu danda'ama kan jedhu irratti kan amma xiyyeeffadhee isinitti agarsiisu. Kanaaf jalqabaa neetwork divaayizii keessan, bilbila keessan, smaartifoonii keessanis haa ta'u, laaptooppii keessanis haa ta'u, erga gara neetworkiitti konneekti gootanii booda maal gootu bakka browserii keessan yookaan Firefoxii ta'uu danda'a, Chromii ta'uu danda'a, Cabrollee ta'uu danda'a. Erga banattanii booda bakka sanarratti google.com jettanii barreessitu. Google.com ergattanii barreessitanii booda bakka kanarratti google.com jettanii erga barreessitanii booda enter jettu. Bakka kanarratti erga akkanatti isinii dhufee booda bakka kanarratti Google Translate kan jettu kana filattu. Google Translate kan jedhu kana filattu. Erga akkanatti isinii fidee booda bakka kana dhuftanii bakka kanarratti dhuftanii Google Translate erga achirratti barreessitanii bakka kana dhuftanii ammas dabaltanii irratti cuqaastu. Sanaa booda page akkana isinii fida. Fuula akkana arganii isinii fidee booda bakka kana history saved contribute kan jedhu jira. Amma kaayyoon keenya afaan keenya Google irratti galchachuu yookaan immoo serverii Google irra galchuudha waan ta'eef bakka kanarratti click ni goona. Yoo jalqaba Gmail keessaniinis haa ta'u, Yahoo keessaniinis haa ta'u, yoo sign in gootanii jirtu ta'e Google isiniin gaafatu. Direct dhaqxanii translation irratti participate gochuu ni dandeessu. Yoo immoo Google sign in gootanii jirta yoo ta'e bakka kanatti sign in kan jettu isinii dhufti. Erga sign in cuqaastanii booda kanaan dura kan isin ittiin sign in gochaa turtan Google akkanatti isinii dhufa. Sanaa booda isin akkana keessaa kan password isaa qabdan kan ittiin seenuu dandeessan filattu. Erga akkatti filtanii booda password keessan galchitu. Password erga galchitanii booda password keessan akkanatti erga galchitanii booda bakka kanatti akkanatti dhufa. Akkanatti ni dhufa. Yoo kanatti dhufu ta'e immoo bakka kanatti add language kan jedhu dhufa. Bakka sanatti Oromoo jettanii barreessitu. Sanaa booda as kanatti gochoota sadii gochuu ni dandeenya. Tokko evaluate beta translation kan jedhu, validate translation for accuracy kan jedhu, translate words and phrase kan jedhu wantoota sadiidha kan inni hojjechuu dandeenyu. Wantoota sadiidha. Kanaaf kun gochoota keenya mee tokko tokkoon seennee haa ilaallu. Asirratti gaafa cuqaastanii wanti isin argachuu dandeessanii asirratti afaan Ingiliffaadhaan wanta isin barreessitan bakka kanatti afaan Oromoodhaan isiniif. For example, near jedhee yoon barreessanii near jedhee ergan barreessee booda translate irratti yoon cuqaasu naannoo akka kanatti naannoo dhiyoo jedhee naaf fida. Kana keessaa isa sirrii ta'e fileen isa sirrii ta'e hiikaa Ingiliffaan asitti barreesse isa sirrii ta'e
as kana keessaan filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhihoo kan jedhudha yoo ta'e erga select godhee booda submit kan jedhaa jechuudha. Akkanattan contribute gochuu ni danda'a isa jalqabaa irratti. Inni lammaffaa inni jalqabaa evaluate beta translation dha. Inni lammaffaa immoo valid translation for accuracy immoo akkanatti nu dhufa. Afaan Ingiliffaasaa fi afaan Oromiffaasaa wal duukaa nu dhufa. I will read more. I read only 2 books this past year. Ani sichi caalmaattiin dubbisa. Waggaa lamaan darbetti kitaaba 2 qofan dubbise kan jedhu. Yoo himni Ingiliffaadhaan barreeffame kunii fi afaan Oromoodhaan barreeffame kun sirriidha yoo ta'e hiikkaansaa inni gara afaan Oromoo gara afaan Oromiffaatti barreeffame kun yoo sirriidha ta'e correct jedhu. Yoo sirrii miti ta'e incorrect jedhu. Yoo immoo hin beektan ta'e immoo skip gootanii darbuu ni dandeessu. Kanaaf inni lammaffaan gochi inni lammaffaan isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf I will read more. Ani sichi caalmaattan dubbisu. Yoo correct ta'e akkanatti correct jettu. Erga correct jettanii booda ammas kabraashini fide. Ammas kabraashini. So tomorrow evening we start 1 hour later. This will be at European time. This. Kanaaf boru galgala sa'a tokko booda jalqabna. Kun immoo akka Awurooppaatti saayitii kana jedhee akkanatti barreeffamee jira. For example, afaan Ingiliffaansaa fi afaan Oromiffaansaa waliin madaalu kan sirrii miti yoo ta'e incorrect jedha. Incorrect jedha. Evaluate kan jettu kanaatiif hiika wordis nuu fiduu danda'a. Madaalu correct jennee bira darbina. Your life is perfect. Jaalalli kee guutuudha. Sirriidha yoo ta'e kanatti bira darbina. So inni lammaffaan gochi keenya kanadha jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhumaa translate words and the phrase. Asirrattis inni kun immoo afaan Ingiliffaasaa qofa nuu fida. Afaan Ingiliffaa qofa nuu fide kan afaan Oromoosaa barreessina dan submit jenna. Asirratti afaan Ingiliffaasaa nuu fidee jira. Afaan Ingiliffaas nuu fide kan afaan Oromoosaas keessatti barreessina submit jenna. Kun active ta'a jechuudha. Yoo hin beeknu ta'e immoo skip jenna. Ammas akkanatti nuu fida. Yoo hin beekne ta'e hin barreessina asirratti, hin beeknu yoo ta'e immoo skip jennee darbina. Akkuma kanaatti jechuudha. So walumaa galatti akka kanatti afaan Oromoo Google wajjin wal barsiisuu fi data serverii isaanii irratti afaan Oromoonis akkuma afaanota kabiroo gara hojii Google afaan Google akka inni ta'u gochuu ni dandeenya. Kanaaf please hundumti keessanuu hin beekna ijoolleen Oromoo keessumaa baay'ee irratti hirmaachuu danda'u sun irra jiraata. Kan afaan keenya guddisu numa mataa keenyadha. Eenyuyyuu dhufee afaan keenya nuuf hin guddisu. Namoonni qubeessuu dandeessan, namoonni sirriitti dubbisuu barreessuu dandeessan please irratti contribute godha. Yeroo dhiyootti afaan Oromoo afaan Google akka inni ta'u shakkii hin qabnu. Ulfaadhaa galatoomaa wantoonni gaaffii isinitti ta'an yoo jiraatan immoo karaa YouTube koo jalatti comment gootanii karaa sana wal argachuu ni dandeenya. Yeroo gaarii